Ilmi Kuush hangafaa Oromoon damee hortii meeqa akka qabu beektu laata? Paartii kana keessatti itti fufa. Na waliin tura. Ilmaan Oromoo damee lama qabu. Isaanis Booranaa fi Baariintuu jedhamu. Isaan hundiyyuu ilmaan qabu. Tokkoffaarratti Boorana. Booranni ilmaan 12 dhale. Isaanis Wallagga, Callabbaa, Gooree, Goofaa, Sidaamoo, Aarii, Dacee, Gaarii, Guraa, Girirraa, Naayiroobii fi Gujii jedhamu. Lammaffaa Baariintuu. Baariintuun ilmaan 5 dhale. Tokkoffaa Dhummungaa, Muraawaa, Karrayyuu, Umbannaa fi Qalloo jedhamu. Ilmi ilmaan isaanii kutaa itti aanutti fufa. Waan daawwattaniif galatoomaa. Foloo gochuu hin dagatinaa.